nuttaaqab biyyateena nagaa haa godhu ijoollee tana ta'adha eebbifamtu ijoollee biyyaa yaaddu haa godhu ijoollee haadha abbaa ofii sodaattu haa godhu ijoollee biyyaaf tajaajila kennitu haa godhu eebba kana eebba nagaa haa godhu rooba kana rooba nagaa haa godhu biyyateena nagaa nu haa godhu hamtuu nurraa haa qabu michuu nutti haa qabu toltu haa qabattu. بسم الله الرحمن الرحيم الله يتبارك يدرجو إن كان دسالاتشو إن كان لزيك أنا بقاتشو لالله يلفاتو بتنوت إتبسلام في رون متبلو مزرو الله يدرجاتشو أجراتشنم أمان سلام الله يدرجو يا لن يدكماتشو بتن هلو يا لا مسجات يا لا مساسات إن أنتم لا متافروا سلام الله يدرجو يدستافر ما فرا الله يدرجو يا أيها دستان فاس الله ينفسلن ሁሉም የድካሙን ውጤት ባማረ ሁኔታ የተማረው ያስተማረ የተሾመው በሐቅ የሰራ የሚኖርበት የሚከበርበት አገር አላህ ያድርግልን። ለዚህ ዩኒቨርሲቲ የትልቅ ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈለው። እንደዚህ የእውቀት ችግኝ ማብዛት ማለት ቀላል አይደለም። ይሄም ሰላም ስላለ ነው። እንደዚህ በብዙ ቦታ ልጆችን ያፈራ ትምህርታችን አላህ ያብዛው። ሸራችን መጥፎ ነገራችን አላህ ያዝልን። يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Akkam bultan daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Network kun tamsaasa kallattii istiidiyoo keenya yeroo magaalaa Baatu Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irraa isin biraan geenyu Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota sadarkaa digirii tokkoffaa akkasumas digirii lammaffaatiin barsiisaa ture 3,490 ta'an as guyyaa har'aa galma kana keessatti sirni eebba isaanii inni gaggeeffama. Kana sababeeffachuudhaan tamsaasa kallattii kanaan Margaa Candeessaa fi Qiddist Balayina odeeffannoowwan as jiran kan isin biraan gaa waliin turru ta'a. Hirmaattonni sagantaa kana keessummoonni kabajaa walitti qabaa boordii dabalatee seeneetiin Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa eebbifamtoonni akkasumas maatiin eebbifamtoota galma kana keessatti argamanii jiru. Eebba maanguddootiin eebba abbootii gadaatiin sirni kun bifa ho'aa ta'een amma jalqabee jira. Egaa sirni eebba barattoota Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa kun jalqabee jira. Egaa keessumaa duubatti deebi'uun waggaa 25 dura Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa seenaan isaa maali waan jedhu waa gabaabaa kan kaasnu ta'a. Egaa keessumaa Yuunivarsiitichi kan bu'uureffame bara 1988 ture magaalaa Walisotti jiddugala leenjii ta'uudhaan tajaajila akka turedha. Sanarra darbee immoo bara 1992 kaasee haga 1996 immoo Inistituutii Manaajimentii Oromiyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture jira. Bara 1997 immoo sadarkaa kolleejjiitti ol guddachuudhaan adeemsa kenniinsa baruu barsiisuu kanallee barattoota simatee barsiisaa akka turedha. Bara 2009 immoo tarreema dhaabbileewwan barnoota olaanoo biyya keenya tarree cinaa hiriiruudhaan Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa sadarkaa Yuunivarsiitiitti ol guddatee adeemsa baruu barsiisuu barattoota simatee sadarkaa garaagaraadhaan barsiisaa akka turedha. Egaa wanti adda isa taasisu Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa immoo kenniinsa baruu barsiisuun cinaatti qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaan paabliik sarvaantii yookiin hojjettoota sadarkaa garaagaraadhaan ga'umsa isaanii ga'umsee baasuun akka naannoo Oromiyaatti arguun immoo mul'ata ijoo Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati. Eeyyeen hojii baruu fi barsiisuu hagammaa kennaa jiruun barattoota 12,000 ol simatee barsiisaa jira. Isaan keessaa barattoota 3,490 har'a kan eebbisiisu kanneen keessaa immoo 99 kan ta'an barnoota isaanii digirii lammaffaa yookiin maastarsiitiin kan hordofaa turanii isaan keessaa immoo 16 dubartoota kan ta'an barattoota kanneen kolleejjii isaa jaatti kan barsiisaatiin ture dameewwan garaagaraatiin as magaalaa Baatuutti kan argamuun idileedhaan akkasumas sagantaa galgalaatiin kan barsiisaa turee fi barnoota fagoo yookiin immoo kan torbaaniitiinis magaalota kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Lagaxaafoo, Lagadaadhii, Sandaafaa dabalatee akkasumas Walisoo fi Ambootti kan barsiisaa ture. Sirni eebbi isaanii kan gaggeeffamu hojii baruu fi barsiisuudhaan cinaatti bal'inaan Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kan ittiin beekamu leenjii siviil sarvaantii naannoo Oromiyaatiif kennuuni akkumatu jalqaba kaaste. Kanaanis leenjii yeroo gabaabaa akkasumas yeroo dheeraa hojjettoota sadarkaa garaagaraatti dhaabbileewwan naannoo Oromiyaa keessatti argamaniif ni kenna. Kanaan dabalateetti hooggansi sadarkaadhaan jiru naannoo Oromiyaa keessatti leenjii gahumsa ogummaa wajjin wal qabatee iddoo hojii isaatti bu'a qabeessa akka ta'uu fi jaarmiyaaleen immoo naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffaman tajaajila hawaasaa si'ataa akka kennaniif hooggansii fi hojjetaan naannoo Oromiyaa keessatti argamu ogummaa isaa saniin kan gahome akka ta'uuf
kanarratti bal'inaan leenjii kennuudhaan kan hojjetu hanga ammaatti illee yoo xiqqaate hojjetaa naannoo Oromiyaa keessatti argamuuf 92,000 olitti kan tilmaamamuuf leenjii yeroo dheeraa akkasumas yeroo gabaabaa bara 2008 asitti kennuu danda'ee jira. Inni kun egaa dhaabbileewwan barnootaa olaanoo biyya kana keessatti kenniinsa barnootaa warreen kennan irraa kan adda taasisu egaa kenniinsa leenjiiti. Egaa erga hojii eegalee as keessumaa hojjettoota mootummaa dhaabbileewwan garaagaraa irraa leenjiiwwan garaagaraa kennuudhaan egaa namni kamiyyuu bakka kamitti bakka ramadametti leenjii argateen gahumsa dandeettii isaatiin hawaasa akka tajaajilu gochuu keessatti hojiiwwan gurguddaa xiyyeeffannoo guddaatti kennee hojjechaa akka jirudha. Isa kana dhugoomsuudhaaf egaa yoomiyyuu haga bara 2022 illee mul'ata guddaa qabatee irratti hojjechaa akka jirudha. Keessumaa egaa gama kenniinsa barnootaatiin as deemnee kan laallu yoo ta'e qiddeessa dhimmoota akaadaamii jalatti illee kolleejjootawwan garaagaraadha kan qabu yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa isa keessaa kolleejjii seeraa fi bulchiinsaa, kolleejjii hooggansaa fi dinagdee, kolleejjii qo'annoo fi misoomaa, kolleejjii saayinsii fi teekinooloojii, saayinsii fayyaa. Egaa kolleejjoota kana jalatti immoo muummeewwan barnootaa garaagaraa akka qabudha. Isa kana gosawwan barnootaa garaagaraa as keessatti barattoota simate kanaan barsiisaa akka jirudha. Egaa keessumaa hundeeffama warraati eegaleellee barattoota hedduu akka eebbisiisaa dhufes as keessatti kaasuu ni dandeenya jechaadha. Egaa sadarkaa teeknikaaf ogummaa irraa jalqabee digirii tokkoffaa digirii lammaffaadhaan barattoota hedduu horatee baasee akka jirudha yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa. Keessumaa bara kanammoo egaa hojii guddaa xiyyeeffannaa itti kennee hojjechaa kan inni jiru yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kun egaa digirii sadaffaadhaan barattoota illee simatee barsiisuuf qophii isaa xumuree jira. Kanas egaa qorannoo lamaan yoo xiqqaate gosa barnootaa kanaan barattoota simatee barsiisuudhaaf qophii xumuree akka jiru odeeffannoo yuunivarsiitichaa irraa arganne ni ibsa. Eeyyeen barattoota guyyaa irraa eebbisiisu kana keessa illee barattoonni naannolee ollaa naannoo Sumaalee fi naannoo Gaambeellaa irraa yuunivarsiitii kanatti barachaa turan sirni eebbisaanii asumatti kan gaggeeffamu ta'a. Walitti dhufeenya naannolee ollaa wajjin keessattuu yeroo ammaa naannoo Oromiyaa bal'inaan taasisaa jiru kan cimsuu keessatti illee gama hawaasummaatiin gahee isaa baachaatiin jira. Hojii baruu fi barsiisuun cinaatti kana dabalatatti hojiiwwan qo'annoo fi qorannoo gama tajaajila hawaasaatiin waan babal'aadha kan hojjechaatiin jiru. Walitti dhufeenya dhaabbilee alaa wajjin qabus odeeffannoowwan kanneen bal'inaan qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Daawwattoota keenya barattoonni qabxii gurguddaa galmeessisan immoo sirni badhaasa isaanii ni kennama. Kanallee bal'isnee kan isin biraan geenyu ta'a. Tamsaasni keenyatti dhufee jira. Maatiin barattoota eebbifamtanii akkasumas immoo barattoonni guyyaa irraa eebbifamtan baga gammaddan isiniin jenna. Nu hordofaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Magala be up yo, magala be up yo, magala be up yo, magala be up yo, magala be up yo. Demana, batu gambadan, nanti singgih. እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። የድካሜን ዋጋ ፍሬ ያየሁባት እንኳን አደረሰን ዛሬ ልዩ ቀን ናት። ምኞት ውጥናችሁን ዳር ያደረሳችሁ
ክብርስ ለእናንተ የእውነት ጀግኖች ናቸው። እኛን ደስ ብሎናል፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ትልቁም ነገር ነው ለዚህ መብቃታችን። ለዚህ ያደረስከኝ ምስጋና ለአባቴ፣ ለዚህ ያደረሽኝ ምስጋና ለእናቴ። ብድር መላሽ አርገኝ እስከ ዕለተ ሞቴ። ብድር መላሽ አርገኝ። የእናትና የአባትን ዋጋ ያስተማሪን የሚከፍል ማንም የለም። ብድር መላሽ አርገን። መልካም ጨዋታ። እናመሰግናለን። ቸብ 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 ቸብ። ደስ ይላል ደስ ይበላችሁ ለዚህ ቀን የደረሳችሁ። ዘመኑን ይባርክላችሁ የድካሜን ዋጋ ፍሬ ያየኩባት ይመስገን ፈጣሪ። ዛሬ ልዩ ቀን ናት እኛን ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያላችሁ ትልቁም ነገር ነው ለዚህ መብቃታችሁ። ደስ ይላል ደስ ይበላችሁ ለዚህ ቀን የደረሳችሁ። ዘመኑን ይባርክላችሁ። ወደፊት ነው ከፍ ከፍ ከራስ አልፎ ለመትረፍ በአዲስ ዘመን አዲስ ተስፋ። ችግር ስቃይ ከሀገር ይጥፋ። ወደፊት ነው ከፍ ከፍ ከራስ አልፎ ለመትረፍ በአዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ። ችግር ስቃይ ከሀገር ይጥፋ። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የደስታ የፍቅር የእድገት ያርግላችሁ። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የደስታ የፍቅር የእድገት ያርግላችሁ። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የደስታ የፍቅር የእድገት ያርግላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በድጋሚ ቸብ ቸብ። ተኮ ለማሰዲ እንዲህ ነው ከእንግዲህ። ተኮ ለማሰዲ ይቅናችሁ ከእንግዲህ። አፉር ሸንጃ ቶርባ ሁሉም ስራ ይግባ። አፉር ሸንጃ ቶርባ ሁሉም ስራ ይግባ። ሰዴ ሰገል ኩደን ሲቪያችንን ይዘን ልምድ እንዳንጠየቅ ፈጣሪ ያግዘን። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የደስታ የፍቅር የእድገት ያርግላችሁ። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የደስታ የፍቅር የእድገት ያርግላችሁ። የልፋቴን ዋጋ እውነት ያየኩባት፣ የድካሜን ዋጋ ውጤት ያየኩባት። የልፋቴን ዋጋ ፍሬ ያየኩባት፣ የድካሜን ዋጋ ፍሬ ያየኩባት። ይመስገን ፈጣሪ ዛሬ ልዩ ቀን ናት። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የሰላም የጤና የእድገት ያርግላችሁ። ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ። የሰላም የጤና የእድገት ያርግላችሁ። ለዚህ ያበቃሽኝ ምስጋና ለእናቴ፣ ለዚህ ላበቃኸኝ ክብር ለመምሬ፣
ለዚህ ላበቃሽኝ ምስጋና ለእናቴ ብድር መላሽ አርገኝ እስከ ዕለተ ሞቴ ብድር መላሽ አርገኝ እስከ ዕለተ ሞቴ እምዬ ኢትዮጵያ አይዞሽ አይክፋሽ እምዬ ኢትዮጵያ አይዞሽ አይክፋሽ ላንቺ ነው ምን ሰራው እኛ ልጆችሽ ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ የሰላም የጤና የእድገት ያርግላችሁ ይቅናችሁ ይቅናችሁ ዘመኑ ይቅናችሁ የሰላም የጤና የእድገት ያርግላችሁ ተይ በሏት እቺን አሜሪካ ተይ በሏት እቺን አሜሪካ ድራሹ ይጠፋል ኢትዮጵያን የነካ ድራሹ ይጠፋል ኢትዮጵያን የነካ እኛን ብቻ ስሙ የሚሉት አንዳንዴ እኛን ብቻ ስሙ የሚሉት አንዳንዴ ፈላጭ ቆራጭ እኑን የሚሉት አንዳንዴ ባይደን የኢትዮጵያ መንግስት ሆኗል እንዴ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ በጣም ያኮራኛል አንቺ መፈጠሬ ሀገሬ እምዬ ሀገሬ በጣም ያኮራኛል አንቺ መፈጠሬ እንኳን ለግብፅና እንኳን ለሱዳን እንኳን ለግብፅና እንኳን ለሱዳን አጉል ሆና ነበር ያን ጊዜ ጣሊያን አጉል ሆና ነበር ያን ጊዜ ጣሊያን የድካሜን ዋጋ ፍሬ ያየኩባት የልፋቴን ዋጋ ፍሬ ያየኩባት ይመስገን ፈጣሪ ዛሬ ልዩ ቀን ናት እናመሰግናለን መልካም በዓል ባንዲ ቢፍቱ ኦሮሚያ ወሊሳ መላኩ አከሱመስ ጫልቱፋን ተካና ገለቴፈዳኒ ጉዳ ገለቴፈን ኤጋ ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያ ፈላሰመሳ ተጃጅልቶተ ገውምሱ ገጌሲቶተ ቀጀልቹ ጃርሚያሌ ጬሲሱፍ ኩተኖን ነኑጀዳ ጀዳ ቄኤ ከነሞ አባን ቄኤ ፕሬዝዳንቲ ዩኒቨርሲቲቻ ዶክተር ገመቹ አራርሳ ገረነ ዱፈኒ ሀሳዋ በገነጋን ዱፍተኒ ኑፍ ታሰኒ አቹማንሞ ኬሱሞ ተጅረኑፍ አፌሩ ሀሚሌዳኑ ሲመዳኒ በገገመደን እንኳን ደስ አላችሁ ኮንግራቹሌሽንስ ዩ ኦል ከበጀሞ ኦቦ አብዱል ሐኪም ሙሉ ሰደርካ አታና ፕሬዝዳንት ቅንዴሳ ክላስተራ ሐዋሱማ ቡልቺንሳ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከበጀሞ ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ወልትቀባ ቦርዲ ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያ ፊ ኢትጋፈተባ ሰቁነምቲ ኡመታፍ ኢድል አዱኛ ፓርቲ በዳደና ቢዮለሳ kabajamtoota miseensota boordii yuunivarsiitii naannoo oromiyaa kabajamoo dooktar Lammii Guutaa pirezidentii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa kabajamoo obbo Gosaa Tsaggaayee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baatuu kabajamtoota hooggantoota manneen hojii mootummaa naannoo oromiyaa fi federaalarraa affeeramtanii asitti argamtan kabajamtoota abbootii gadaa fi haadholee siinqee kabajamtoota hooggantoota barsiisotaa fi hojjettoota deeggarsaa yuunivarsiitii naannoo oromiyaa kabajamtoota maatii fi hiriyoota eebbifamtoota guyyaa har'aa kabajamtoota eebbifamtoota keenya guyyaa har'aa kabajamtoota keessummoota keenya duraan dursee waamicha keenya kabajanii sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii naannoo oromiyaa guyyaa har'aa magaalaa Baatuu waajjira muummee guddaa yuunivarsiitii naannoo oromiyaa keessatti gaggeeffamu irratti argamuudhaaf magaalaa Baatuu dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa baga nagaan dhuftan anaa dhufuu jechuun barbaada. kabajamtoota eebbifamtoota yuunivarsiitii keenyaa guyyaa irraa hundi keessan baga imala karaa dheeraa
xumurtanii baga milkooftan baga gammaddan congratulations እንኳን ደስ አላችሁ milkaa'ina eebbifamtoota guyyaa har'aa duukaa warri jirtan kallattii adda addaatiin deeggarsa taasisaa warri turtan maatiin eebbifamtoota barsiisonni keenya gorsitoonni qindeessitoonni wiirtuu barnootaa yuunivarsiitii keenyaa qaamonni handaa hundi keessan baga guyyaa ifaajjii keessan itti argitan baga geessan isinis baga gammaddan congratulations እንኳን ደስ አላችሁ kabajamtoota keessummoota keenya yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dhaabbata barnootaa fi qorannoo olaanaa dandeettii raawwachiisummaa paabilik sarvaantii naannoo keenya fi humnoota misoomaa biroo cimsuuf bara 2009 bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan hundaa'e yoo ta'u dhaabbanni kun sadarkaa amma irra ga'uuf imala deemee boqonnaa guddinaa adda addaa keessa darbee as ga'ee jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yookaan Oromiyaa State Yuunivarsiitiin har'aa bara 1989 waggaa 25 dura dhaabbata leenjii baay'ee xiqqaa ta'ee magaalaa Walisootti kan bu'uureeffame yommuu ta'u haala seera qabeessa ta'een Instituutii Maneejimentii Oromiyaa Management Institute jedhamee mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan hundaa'e bara 1992 akka ta'e seenduubeen dhaabbatichaa ni agarsiisa. Sana boodas fedhii mootummaa fi hawaasa naannoo keenyaa adeemsa keessa dabalaa dhufe irraa kan ka'e instituutiin sadarkaa kolleejiitti ol guddatee bara 1997 kolleejii Public Service Oromiyaa akkuma namni hedduu beeku PISCO Public Service College of Oromiyaa jedhamee irra deebiin kan hundaa'e yoo ta'u bara 2009 kolleejichi sadarkaa yuunivarsiitii akka ol guddatu murtaa'ee yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa yookaan Oromiyaa State University jedhamee dhaabbata barnootaa olaanaa qaama seerummaa qabuu fi seenaa biyya kanaa keessatti yuunivarsiitii mootummaa naannoo State University isa jalqabaa ta'ee dambii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa baasen hundaa'ee jira. Akkaatuma dambii yuunivarsiitii naannoo hundeessuuf bahe dambii lakkoofsa 190 muraa 2009 irratti ifatti ibsamee jirutti yuunivarsiitii kana hundeessuun kan barbaachiseef tokkoffaa guddina hawaas dinagdee fedhii uummanni tajaajila qulqullina qabu tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e argachuuf qabu yeroo irraa gara yerootti dabalaa waan dhufeef lammaffaan humni namaa gahumsa barbaachisaa jechuun beekumsa ogummaa dandeettii fi ilaalcha tajaajilummaa qabu akkasumas fedhii uummataa deebii quubsaa kennuu danda'u horachuun barbaachisaa waan ta'eef dhaabbata barnootaa olaanaa dandeettii raawwachiisummaa yeroon barbaadu kennuu danda'u hundeessuun barbaachisaa waan ta'eef yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu ta'ee jira. Imaanaa guddaa mootummaa fi uummanni itti kenne kana bahuuf yuunivarsiitiin keenya yeroo ammaa galma tarsiimoo yookaan toora xiyyeeffannoo gurguddaa 3 irratti xiyyeeffatee isaanis gahumsa ogummaa public servant professional competence lammaffaa misooma hooggansaa fi gaggeessummaa management and leadership development sadaffaan ceehumsa jarmiyaalee institutional transformationii naannoo keenyaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffatee dandeettii raawwachiisummaa public servantii fi gaggeessitoota naannoo keenyaa fi humnoota misooma biroo cimsuuf hojiiwwan rifoormii hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo rakkina qabatamaa hawaas dinagdee keenyaa furuu danda'an tajaajila gorsaa bu'aa qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'e leenjii hanqina gahumsaa guutuu danda'u barnoota fedhii irratti bu'uureeffatee fi qulqullina qabu bal'inaan kennaa akka jiru ni beekama. Caaseffama amma hojiirra jiruun yuunivarsiitiin keenya damee gurguddaa 4 ittaantoota pirezideentiitiin kan gaggeeffaman qabatee kan gurmaa'e yoo ta'u isaanis tokkoffaa damee akaadaamiksii 2 damee rifoormii qorannoof tajaajila hawaasummaa sadaffaan damee walta'iinsaaf maddisiisa qabeenyaa arfaffaan damee bulchiinsa fi damee dhimma barattootaati. Damee akaadaamiksii jala kolleejota 5 kolleejii bulchiinsaaf seeraa kolleejii dhimma misoomaa qorannoo misoomaa development studies
College of Science and Technology, College of Management and Finance, haaraan immoo College of Health Sciences, kolleejota shanan kana kan qabu muummee 8 sagantaa barnootaa digirii jalqabaa 11 sagantaa barnootaa digirii lammaffaa 6 kan jiru yoo ta'u dabalataan yeroo ammaa sagantaa PhD karakulemiin 4 bocamee karakulemiin 2 walta'iinsa yuunivarsiitota biyya alaatiin yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka galu seeneetii yuunivarsiitii keenyatiin murtaa'ee jira. Dameen riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa dameen Finfinnee jiru instituutota qorannoo fi riifoormii 4 instituutii qorannoo aadaa aartii afaan Oromoo, instituutii Public Sector Reform and Human Resource Development, instituutii qorannoo dhimma dinagdee fi faayinaansii, isaan instituutii dhimma imaammata mootummaa fi seeraa, instituutota arfan kana qabatee giddugala qorannoo 11 giddugala madaksaa qorannoo incubation centerii tokko qabatee kan hundeeffame yoo ta'u humni namaa yuunivarsiitichaa amma qabu waliigalaan hojjetaa 403 kan qabu yoo ta'u kanneen keessaa barsiisonni damee akaadaamiksii 110 qorattoonni fi gorsitoonni damee Finfinnee irra jiran 35 yoo ta'an kan hafan 258 immoo hojjettoota deeggarsaati. Barsiisotaa fi qorattoota jiran keessaa maastarsiin 119 PhD 11 gargaartota piroofeesaraa sadarkaa guddinaa argatan 13 yoo ta'an karaa fuulduraatti humna raawwachiisummaa dhaabbata keenyaa caalman cimsuuf yeroo ammaa barsiisotaaf qorattoota 28 biyya alaa fi biyya keessatti PhD barsiisaa kan jiru ta'uu ni beekama. Dhaabbanni kun dandeettii raawwachiisummaa naannoo keenyaa cimsuuf ijaarsa biyya kanaa keessatti gumaacha taasisuuf dhaabbata potenshaala yookaan humna guddaa qabu akka ta'e hubatamee mootummaan naannoo keenyaa deeggarsa barbaachisaa akka godhuuf manneen hojii naannoo keenya keessa jiranis dhaabbata kana humna dhaabbata kana keessa jiru akka itti fayyadaman carraa kanaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Dhaabbanni kun hojii waggoottan kurnan lamaan darban kana keessatti hojjetaa tureen hanqinuma isaa waliin bu'aa qabatamaa hedduu kan galmeesse yoo ta'u isaan keessaa sadarkaa instituutiitti erga hundaa'e irraa eegalee hanga ammaatti namoota 300,000 ol ta'aniif mata duree adda addaa irratti leenjii gaggabaabaa kennee jira. Sadarkaa kolleejitti hundaa'ee tajaajila barnootaa kennuu erga jalqabee booda kan bara kana dabalatee barattoota 50,000 ol sadarkaa sartifikeetii diipiloomaa digirii jalqabaaf maastarsiin eebbisiisee jira. Qorannoowwan rakkoo hawaas dinagdee uummata keenyaa furuu danda'an applied researchii 107 gaggeessee kora qorannoo sadarkaa biyyoolessaatti marsaa 8 qopheessee bu'aa qorannoo qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessee jira. Bu'aa qorannoo irratti hundaa'uudhaaf manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa 20 ol ta'an keessatti rakkoo adda baasee yaada furmaataa dhiyeessee tajaajila gorsaas kennee jira. Yeroo ammaa kana rakkoo hawaas dinagdee qabatamaa ta'ee fi fedhii manneen hojii bu'uureeffachuu mata dureewwan gurguddoo 10 irratti manneen hojii naannoo keenyaa keessattuu Komishinii Karooraa Oromiyaa carraa kanaan kabajamoon hoogganaan Komishinii Karooraa Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud gidduu keenya jiru isaan waliin taanee qorannoo hedduu gaggeessaa jirra. Carraa kanaan akkanaaf galateeffattan. Dabalataan piroojeektiin guddaan yuunivarsiitiin keenya amma hojjechaa jiruuf hooggansi olaanaan nuuf qabachuu qabu biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenyaa waliin taanee sirni hooggansi paabliik sarvisii naannoo keenyaa bu'uurarraa jijjiiramee gahumsa bu'uura godhachuu qaba waan ta'eef hammata gahumsa ogummaa public service, generic public service competence and technical public service competence qopheessaa jira. Yuunivarsiitiin keenya hojiin kun karaa xumuraarra jira. Yeroo gabaabaa keessatti hojiitti galee sirna hooggansa qabeenya namaa naannoo keenyaa bu'uurarraa jijjiiruu ni danda'a jennee yaadna. Dabalataan dhaabbilee biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaa wajjin walta'iinsan hojjechuu ilaalchisee hojii jajjabeessaa waggoottan lamaan darban kana hojjechaa turre. Haaluma kanaan yuunivarsiitii biyya Neezerlaand jiru Free University of Amsterdam, VU Amsterdam kan jedhamu waliini piroojeektii
justice sector capacity building project jedhu projectii waggaa lamaatiniin abbootii seeraa fi abbootii alangaa naannoo keenya jiran 250 ol simannee collaborationidhaan biyya University biyya Netherland waliin barsiisaa jirra. Kabiraa projectii dhimma olaantummaa seeraa sirna dimokiraasii fi gahee miidiyaa siyaasa Itoophiyaa keessatti kan jedhu LADEM project kan jedhu ammas dhaabbilee biyya alaa 3 dhaabbilee biyya keessaa 4 gaggeessummaa yuunivarsiitii keenyatiin gaggeeffamaa jira. Dabalataan yuunivarsiitota biyya Keeniyaa jiran hooggansi keenya fi ogeeyyiin keenya qaamaan argamnee yuunivarsiitii Jomo Kenyatta, Nairobi yuunivarsiitii, Strathmore yuunivarsiitii jedhaman waliin marii taasifnee barnoota irratti, qorannoo irratti, tajaajila hawaasummaa irratti waliin hojjechuu akka qabnu irratti walii gallee yuunivarsiitii Jomo Kenyatta waliif mallatteessinee sagantaa keenya PhD fi qorannoo waloo waliin hojjechuudhaaf waliigaltee taasifnee jirra. Dabalataan Stockholm University biyya Indoneeshiyaa jiru, University of British Columbia biyya Kanaadaa jiru, University of Medical Science of Havana biyya Kuubaa jiru waliin hojjechuudhaaf marii taasifnee hedduu isaanii waliin sanada walhubannaa memorandum of understanding mallatteessinee jirra. Dabalataanis yuunivarsiitota biraa yuunivarsiitota biyya Kanaadaa jiran Trinity University of Canada waliin akkasuma marii gaggeessinee yeroo gabaabaa keessatti mallatteessuudhaaf waliigallee jirra. Tajaajila barnootaa ilaalchisee yeroo ammaa sagantaa barnootaa idilee kan galgalaa kan torbee fi kan fagootin barattoota 12,000 ol giddugala barnootaa hedduu irratti simatee digirii tokkoffaa fi digirii lammaffaan barsiisaa jira. Kanneen keessaa barattoonni 3,490 dhiira 2,300 dubartoota 1,190 ta'an barnoota isaanii gahuumsan xumuranii guyyaa har'aa eebbaaf dhiyaatanii jiru. Irra deebiin baga gammaddan congratulations. Barattoota guyyaa irraa eebbaaf dhiyaatan keessaa digirii tokkoffaa kan eebbifaman barattoota 3,391 dhiira 2,217 dubartoota 1,174 yoo ta'an barattoonni 99 immoo digirii lammaffaa maastarsiin kan eebbifamuuf qophaa'anidha. Barattoonni guyyaa har'aa eebbifaman keessaa barattoonni naannolee ollaa obbolaan keenya naannoo Somaalee, naannoo Gambeellaa irraa dhufanii carraan barnootaa bilisaa yuunivarsiitiin keenya fi mootummaan naannoo Oromiyaa kennee fi nu biratti baratanii guyyaa har'aa eebbaaf dhiyaatan nu bira jiraachuun isaanii eebba guyyaa har'aa baay'ee adda kan godhuu fi yuunivarsiitiin keenya hariiroo ollaa keenya obbolaa keenya waliin qabnu cimsuudhaaf humna raawwachiisummaa naannoo keenyaa qofa osoo hin taane humna raawwachiisummaa naannolee ollaalee cimsuuf kutannoon hojjechaa akka jiru agarsiisa. በዚሁ አጋጣሚ ከጋምቤላ ከሶማሌ ክልል የመጣችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዛሬ በቃችሁ። ኮንግራቹሌሽንስ። ከበጀምቶታ ኤብቢፈምቶታ ጉያራ ኤብቢ ኬሰን በረከና ኤባ ባዬ ሴነ ቀቤሳ አኩመ ሁንዲ ኬሰን ቤክተን በርኩን በራ ብይ ኬኛ ቆርማተ ጭማ ኬሰቲ ፍለኖ ብዮሌሳ ዲሞክራታዋ akka qabeessaaf amanamaa ta'e gaggeessitee sadarkaa naannoo fi sadarkaa federaalatti karaa milkaa'ina qabuun mootummaa heddummina keessummeessuu danda'u yeroo itti hundeeffamee fi akka biyyaatti boqonnaa haaraa yeroo itti jalqame ta'uun isaa eebba keessan haala addaatiin seena qabeessa taasisa. Kanaaf irra deebiin baga gammaddan, baga milkooftan, congratulations, inkwaan ደስ አላችሁ። kabajamtoota eebbifamtoota keenya eebba keessan booda ragaa barnootaa digirii keessan qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa fi imaanaa guddaa fudhattanii karaa mana hojii keessanii fi hawaasa bal'aatti akka deebi'aa akka jirtan dagachuu hin qabdan. Imaanaan tokkoffaan yuunivarsiitiin keenya keessatti yeroo barachaa turtan ogummaa yookaan gosa barnootaa keessaniin hubannoo beekumsa haga tokko akka argattan abdiin qaba. Haa ta'u malee beekumsii fi yaadirmeen qajeeltoon saayinsii daree keessatti barattanii fi ragaan barnootaa isin fudhattan qofni
ogeessa yookaan gaggeessaa gahumsa guutuu qabu isin taasisuu akka hin dandeenye hubachuun barbaachisaadha. Barnoonni yookaan beekumsi hiikoo qabaachuu kan danda'u yoo sammuu, harka, onnee namaa irratti jijjiirama qabatamaa fiduu yoo danda'edha. Kanaaf barnoonni barattan yaada keessan akka bal'isuu fi akka qajeelchu, harka keessan akka sosochoosu, onnee keessan akka kakaasu, itti fufiinsan barachuu, itti fufiinsan yaaluu, tattaaffii taasisuu akka qabdan imaanaa isiniin jenna. Lammaffaa eebba kana booda itti gaafatamummaaf imaanaa ba'aa guddaa baattanii karaa hawaasa fi mana hojii keessaniitti deebi'aa akka jirtan hubattanii uummata keessan ofii jireenya gadadoo keessa jiraatee isin barsiisaa ture haala gahumsa qabuun, haala akka qabeessa ta'een, quuqamaa fi aantummaa olaanaadhaan halkaniif guyyaa tajaajiluun haala jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuu fi imala badhaadhinaa hunda galeessa ta'ee akka biyyaatti qabame dhugoomsuuf guyyaa har'aa guyyaa waadaa keessan itti haaromsitan ta'uu isaa hubattanii hundi keessan beekumsaa fi ogummaa barattaniin uummata keessan gahumsa fi naamusa olaanaadhaan akka tajaajiltan carraa kanaan maqaa kootiif maqaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiif imaanaa isiniin jechaa irra deebiin baga gammaddan, baga geessan, congratulations, እንኳን ደስ አላችሁ. Galatoomaa kanatti aansuudhaan keessummoota kabajaa qabnaa. Dursee walitti qabaa boordii yuunivarsiitii keenyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkana bahanii eebbifamtootaaf dhaamsa gabaabaa dabarsanii keessummaa kabajaa guyyaa kanaa kan ta'an obbo Abdul Hakim Muluu akka waltajjii irratti nu affeeran Dr. Biqilaa akka nuuf simattan. Jirtu akkam baga gammaddanii kabajamoo obbo Abdul Hakim Muluu sadarkaa ittaanaa pireezidaantiitti walitti qindeessaa kilaastara hawaasummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo obbo Gosaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baatuu, akkasumas keessummoonni guyyaa har'aa sagantaa kana irratti argamuudhaaf hirmaachuudhaaf asitti argamtan, anaa dhufuu baga nagaan dhuftan, warri eebbifamtanis baga eebbifamtan isiniin jechuun barbaada. Guyyaan har'aa guyyaa addaati. Warri mindaa keessanirraa qusattanii barnootatu caalaa har'a nyaachuurra boriif dhalootaaf dabarsuu wayya jettanii rakkattanii barattanii as geessan baga gammaddan. Ijoolleen eebbifamtootaa haadha keessan abbaa keessan deeggartanii guyyaa har'aatiin geessan mana jirtan baga gammaddan. Akkasumas maatiin eebbifamtootaa guyyaan har'aa guyyaa addaati baga gammaddan, baga rabbi guyyaa har'aatiin isin gahee jechuun barbaada. Egaa eebbi guyyaa har'aa adda waan ta'eef tokkoffaa Oromiyaan Itoophiyaa utubaa, Itoophiyaa ijaaraa jennee waan waadaa seenneef Oromiyaan akkaataan itti Itoophiyaa utubu immoo naannolee ollaa wajjin walitti hidhatee, naannolee ollaa wajjin taa'ee, baratee, qayyabatee, leenji'ee biyya ijaaruu waan ta'eef guyyaa har'aa eebba kana kan adda godhu obboleeyyan keenya naannolee ollaarraa namoonni guyyaa har'aa gaa'onii uffatanii eebbifamuudhaaf isin gidduutti jiran waan jiraniif afaan isaan dhagahanuun, afaan Itoophiyaa guutuun nu dhagahee yuunivarsiitii kana sirriitti nurraa bitachuu danda'uun, yuunivarsiitii kana afaan hundi dhagahuun akkan sirriitti ergaa koo dabarsee yuunivarsiiticha sirriitti gurguruu danda'u naa eeyyamaa. ባየ ገለቶማ የተከበሩ አቶ አብዱል ሀኪም ሙሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ፣
የተከበሩ አቶ ጎሳ የባቱ ከተማ ከንቲባ፣ የተከበራችሁ በዛሬው ዕለት በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመታደም እዚህ የተገኛችሁ እንግዶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በዛሬው የታሪካዊ ቀን በዚህ ቦታ ተገኝቼ የዩኒቨርሲቲውን ምረቃ አስመልክቶ አጭር መልእክት ለማስተላለፍ በመታደሌ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬዎቹ ተመራቂዎች በመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት የሚመረቁ ታሪካዊ ታምረኛ ተመራቂዎች ናቸው። እንኳን ደስ ያላችሁ። የመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠንካራ መንግስት መስርተን በዓለም አደባባይ አንገታችንን እንደማንደፋ ጠላቶቻችንን እንደምናንበረክክ ያረጋገጥንበት ኢትዮጵያዊ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የተመሰከረበት ቀን ስለሆነ እናንተም በዚህ ዕለት ስለምትመረቁ እናንተም ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ናችሁና እንኳን ደስ ያላችሁ። የመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ተመራቂዎች ኢትዮጵያ ቀና ያለችበት እናንተም ቀና የምትሉበት ቀን ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ የመንግስት ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ምናልባትም በኢትዮጵያ የወደፊት ታሪክ ውስጥ እየተዘከረ የሚኖር ታሪክ ያስመዘገብንበት የሀገሪቱ አንጋፋና ጠንካራ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሀገሪቱ መንግስት ካቢኔ ውስጥ ቁጭ ብለው ከገዢው ፓርቲ እኩል ስለ ሀገሪቷ እጣ ፈንታ እንዲወስኑ የተወሰነበት እንዲሁም በጣም ጠንካራና አንገት ለአንገት ከችግር ጋር ተላቆ ጠንካራ መንግስት ለመመስረት ብቁ የሆነ ፓርላማ የተመሰረተበት ብቁ የሆነ አስፈጻሚ የተመሰረተበት የመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ተመራቂዎች ናችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኦሮሚያ አሸንፋለች። ኢትዮጵያ አሸንፋለች። ሁሉም ክልሎች አሸንፈዋል። ጠላት አንገቱን ደፍቷል። ኢትዮጵያውያን አንገታቸውን ቀና አድርገዋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለምን ተማርን፣ ለምን ለዚህ ቀን በቃን የሚለውንም ለመመለስ ትልቅ እድል የሚሰጥበት የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠበት እጅግ በጣም ወሳኝ ወቅት ላይ የተመረቃችሁ በመሆናችሁ ኦሮሚያ ከናንተ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ትጠብቃለች። ኦሮሚያ ብቻ ሳትሆን አፋር፣ ሶማሌ፣ አማራ ክልል፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ሐረሪ፣ ሶማሌ፣ ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ፣ ሲዳማ ሁሉም ከናንተ ትልቅ ነገር ስለሚጠብቁ በኢትዮጵያ ደረጃ ህብረ ብሔራዊ የኢትዮጵያ አንድነትንና ብዝሃነትን ያከበረ ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት ነው የተማርኩት በሚል መንፈስ ለኢትዮጵያ ቀና ያለ አስተዋጽኦአችሁን እንድታረጉ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የተማርነው ለራዕይ ነውና ራዕያችንን ለማሳካት ሁላችንም የተማርናትን ነጥብ መሬት ጠብ ሳትል ለዜጎቻችን መለወጥ፣ ለሰው ልጆች መለወጥ፣ ለወንድማማችነት ማበብ፣ ለአብሮነት ማበብ እንድናውላት አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲን ስንመሰርት የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን፣ የመንግስት ሰራተኞችን፣ የሥራ ኃላፊዎችን ለማስተማር ነበር የተመሰረተው። አሁን ኦሮሚያ ከወንድሞቹ ከእህቶቹ ጋር አብሮ ነው የሚያድገው በሚል ስሜት ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከራሱ ክልል አልፎ በቤኒሻንጉል፣ በጋምቤላ፣ በሶማሌ፣ በደቡብ ክልል እና በሌሎችም አካባቢዎች ያሉ ወገኖቻችን ጋር ቁጭ ብለን እናጠናለን፣ ቁጭ ብለን እንማራለን፣ ቁጭ ብለን እንመክራለን፣ ቁጭ ብለን የሀገራችንን ችግር እንፈታለን በሚል ዘመን ተሻጋሪ መንፈስ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከክልሉ አልፎ የሌሎች ክልሎች ልጆችንም ቁጭ ብሎ በማስተማርና በሀገር ጉዳይ ላይ አብሮ በመምከር ላይ ይገኛል። ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ አመሰግናችኋለሁ። እንዲሁም በኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ምሁራኖቻችሁን፣
የሥራ ኃላፊዎቻችሁን፣ ወጣቶቻችሁን፣ የመንግስት ሰራተኞቻችሁን በማስተማር ላይ ያላችሁ በወንድማማችነት ስሜት አምናችሁ ከኛ ጋር ለመስራት ስለፈቀዳችሁና ስለ ሀገራዊ ጉዳይ በጋራ ለመስራት አብረን በጠንካራ መንፈስ በመቆማችን ወንድማማች ክልሎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ኦሮሚያ ካፈራቻቸው በርካታ ተቋማት መካከል ሁለት እጅግ በጣም ወሳኝ ተቋማት ዛሬ በዚህ ስፍራ ይገኛሉ። አንዱ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የኦሮሚያ ክልል ህዝብ የአይን ብሌን የሆነው ኦቢኤን ነው። ኦቢኤን ወንድማማችነትን በኢትዮጵያ ውስጥ እተክላለሁ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወንድማማች ናቸው፣ እህትማማች ናቸው። ስለዚህ የአንዱ ቋንቋ የሌላው ቋንቋ ነው፣ የሌላው ቋንቋም የኔ ቋንቋ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያውያንን ቋንቋ በሙሉ እናወራለን። ባለብዙ ቋንቋ፣ ባለብዙ ባህል፣ ባለብዙ ማንነት ህዝብ ፈጥረን ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነት እህትማማችነትን በዚች አገር ላይ ባህል እናደርጋለን በማለት 17 ቋንቋዎችን በመጠቀም ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት የሚያስተላልፍ ኦቢኤን በዚህ መሃል ይገኛል። ኦቢኤኖች በጣም እናመሰግናቸዋለን። ሁለተኛው ተቋም ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው። ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ እኔ የተቋቋምኩት ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ወንድሞችን ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች መካከል ወንድማማችነትን፣ አብሮነትን፣ በጋራ መስራትን፣ በጋራ ማደግን ለማስተማር ስለሆነ ከክልሌ አልፌ በሌሎች ክልሎችም ጭምር ያሉ ወንድሞች አብረው እንዲማሩ፣ እንዲያጠኑ፣ እንዲመራመሩ፣ የምክር አገልግሎት ስራ እንዲሰሩ፣ ስለ ሀገራቸው ቁጭ ብለው እንዲመክሩ አድርጌ በኢትዮጵያ ውስጥ ወንድማማችነትን ባህል አድርጋለሁ ብሎ የተመሰረተው ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲንም በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ተቋማት ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማምጣት ወሳኝ ተቋማት ስለሆናችሁ ለዚህ ስላበቃችሁን ፈጣሪ የዋጋችሁን ይክፈላችሁ፣ መልካም ዋጋችሁን ይክፈላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የዛሬ ተመራቂዎች እጅግ በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። አንዲትም እርምጃ ብትሆን ያለ ራዕይ ዋጋ የላትም። ራዕይ ያለው ትምህርት ነው የተማራችሁት። በዛሬው ዕለት በመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ዲግሪያችሁን በምትቀበሉበት ወቅት ያቺ ዲግሪ በዛሬው ዕለት በዚህ አዳራሽ የሚበረከትላችሁ ዲግሪ ምን ሰራሁባት፣ ምን አደረኩባት ብላችሁ መጠየቅ ይገባችኋል። አንዳንዶቻችን የተማርነውን ትምህርት በተማርነው ትምህርት አገር አፍርሰናል። አንዳንዶቹ በተማሩት ትምህርት አገር ገንብተዋል። ስለዚህ አደራ በሰማይ አደራ በምድር ማለት የምፈልገው በተማርነው ትምህርት አገርን ገንባበት። በተማርነው ትምህርት አደራ በሰማይ አደራ በምድር፣ በተማርነው ትምህርት አገር አናፍርስበት። ስለሆነም ራዕይ ያለው ትምህርት፣ ራዕይ ያለው ግብ እንቅስቃሴ በማድረግ በምንሰራት እያንዳንዷ ስራ፣ በምንውላት እያንዳንዷ ውሎ 3 ዓመት 4 ዓመት እዚህ ለፍተን የተማርናት ትምህርት ፍሬ እንድታፈራ ለልጆቻችን እንድትሆን፣ ለኢትዮጵያ እንድትሆን፣ ለወላጅ እንዲሆን፣ ለኛም የዕለት ተዕለት ኑሮ ጭምር እንዲሆን አድርገን እንድንጠቀምበትና እሰይ በዕለቱ እንኳን ተማርኩ እንኳን ተመረኩ እንድንል ፈጣሪ ይርዳን። በመሆኑም በዛሬው ዕለት የሚሰጣችሁ የመጀመሪያ ዲግሪ ሆነ የሁለተኛ ዲግሪ በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት በመጠቀም ሀገራችን በመስቀለኛ ቦታ በምትገኝበት ወቅት የተሰጠ ዲግሪ ስለሆነ ሀገራችንን ከመስቀለኛ ችግር አውጥቶ በሁለት እግሯ እንድትቆም፣ ፖለቲካዊ ችግሮቿ እንዲፈቱ፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቿ እንዲፈቱ፣ ማህበራዊ ችግሮቻችን ተፈተው ሁለንተናዊ የበለጸገች ኢትዮጵያን የበለጸገች ኦሮሚያን ለመገንባት በመናደርገው ጥረት ውስጥ ዕውቀታችንን በከፍተኛ የኃላፊነትና አደራ ስሜት እንድንጠቀም አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ተመራቂዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። የተመራቂ ወላጆች እንኳን ደስ ያላችሁ። ትናንሽ ቤት ያላችሁ የተመራቂ ልጆችም እንኳን ደስ ያላችሁ። ፈጣሪ ይርዳችሁ። እናሸንፋለን፣ እናድጋለን፣ እንበለጽጋለን። ከዚህ በመቀጠል የተከበሩ አቶ አብዱልሐኪም ሙሉ በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ ወደ መድረክ መጥተው አጭር
መልእክት ለተመራቂዎች እንዲያስተላልፉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። kabajamoo Dr. Biqilaa Hurriisaa walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, kabajamoo Dr. Gammachuu Araarsaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, kabajamtoota hoggantootaaf barsiisota akkasumas hawaasa yuunivarsiitichaa, kabajamtoota maatii eebbifamtootaa, kabajamtoota abbaa cidha kanaa kan taatan eebbifamtoota, duraan dursee ifaajjeef dadhabbii hedduu keessa dabartanii guyyaa hadhaa guyyaa eebba keessanii waan geessaniif baga gammaddan, baga milkooftan, congratulations jechuu barbaada. Maatiin eebbifamtootaas deeggarsaaf tumsa hedduu gootanii har'a waan qaqqabdaniif, waan milkooftaniif baga gammaddan, baga hawwiin keessan dhugoome jechuu barbaada. Barsiisonni, hawaasni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa hundi keessanuu dirqama ogummaa keessanii bahuudhaan, keessaayyuu immoo gahumsa olaanaadhaan bahuudhaan baga firii keessan argattan, baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Eebbifamtoonni har'aa yeroo biyyi keenya mootummaan haaraa hundeessitee fi fedhii faayidaa uummata keenyaa caalmaatti mirkaneessuuf qophoofte keessatti kan eebbifamtanudha. Kun immoo karaa tokkoon carraa, karaa biraatiinis ba'aadha. Carraan isaa uummanni kan keenya dhiibbaa keessaaf alaa keessa bahee akkasumas dhiibbaa keessaaf alaa dandamachuu danda'ee hiree isaa ofiin murteessuu fi akkasumas immoo qaama biraatiif hiree isaa dabarsee kan hin laalle ta'uusaa adeemsa dabarsine keessatti hubannee jabina uummata keenyaa yeroo argine keessatti. Kana malees fedhiin jijjiiramuu uummata keenyaa, dheebuun misoomaa, fedhiin guddinaa uummata keenya keessa bal'inaan akka jirus yeroo itti mirkaneessine. Kun akka mul'ata qabnuutti, mul'ata guddinaaf badhaadhinaa qabnuun humna guddaa ta'ee kan nu gargaaru ta'a. Kun akka jirutti ta'ee imaanaaf itti gaafatamummaa uummanni keenya mootummaa keenyaaf kennaa jiru ba'aa guddaa ta'es yeroo jiru keessatti argamna. Dhimma boqonnaa malee nu hojjechiisu hedduu, boqonnaa nu dhowwuuf, rafiitii nu dhowwu hedduus of hirkaa qabna. Ba'aa kana immoo salphisuudhaaf yaadaaf qalbii haaraa, gocha qabatamaan jijjiirame mul'isuus nu gaafata. Uummanni keenya yeroo ammaa ummata haasaa keenya yookaan immoo yaadrimee keenya kan barbaadu osoo hin ta'in gocha qabatamaa jijjiirame waan barbaaduudhaaf nus yeroo gocha qabatamaa, bu'aa qabatamaa lakkaa'amu agarsiisuu nu barbaachisu keessatti argamna. Kabajamtoota eebbifamtootaa, kanaaf barnoonni isin barattanii eebbifamaa jirtan rakkoo hawaasa kan keenyaa karaa hiikuu danda'uun itti gargaaramuu qabdu. Hiyyummaa fi kadhaa uummata keenya keessatti jiruu fi qaaneessaatti ta'ee jiru kanas balleessuudhaaf beekumsaa fi ogummaa keessan, ogummaa horattan kana tajaajila bu'aa qabeessa ta'eef uummata keenya hiyyummaa kana keessaaf boodattaafummaa keessaa bahuudhaaf itti gargaaramuun isinirra jiraata. Hundaa ol miira tajaajiltummaa gonfachuudhaan tajaajila si'ataa, qulqullina qabuu fi teeknooloojii ammayyaadhaan deeggarame kennuun nuffiif komii tajaajilamaaf uummata keenya bira jiru hir'isuudhaan hundaa ol dursa itti kennuufiin nurra jira. Hojmaata badaa, hattummaa, qormaata aadaa hojii keessa jiruu fi walqabatee jiruu fi qisaasama qabeenya mootummaaf uummataa akkasumas qisaasama yeroo hojii mootummaaf uummataa araarama tokko malee sirreessuuf hojjechuun isinirra jira. Boqonnaan kun boqonnaa haaraadha. Boqonnaa abdii uummata keenyaa daran itti daballuu fi itti dhugoomsaa deemnudha. Dhaabbilee mootummaa
gahumsa qaban yeroo itti ijaarruu fi public service gahumsa qabuu fi capable ta'ee fi hojjechuu danda'u gaafii uummataa deebisuu danda'u yeroo itti uumuun nurra jiru. Boqonnaa kana keessatti karoora misoomaaf dinagdee hawaasummaa hojiitti hiikuudhaan waadaa keenya yeroo itti haaromsinu ta'uu qaba. Mul'atnii fi ergamni Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kunis gaggeessitoota ogeeyyii beekumsaaf dandeettii qaban naamusaaf miira tajaajiltummaa olaanaa qaban uumuu hanga ta'etti eebbifamtoonni hadhaa haala naannoo keessaniif biyyaa akkasumas kan addunyaa bu'uura godhachuudhaan ummata keessan kabajaaf jaalalaan tajaajiluudhaaf qophaa'uu qabdu. Ogummaa itti eebbifamaa jirtan kana gaggeessummaa itti hirmaachuudhaaf deemtan illee kana keessatti hirmaannaa keessan hunda keessatti faayidaa ummata keenyaa dursuudhaan faayidaa dhuunfaa keessanii tursiisuudhaan sabboonummaa dhugaa fi gochaan mul'isuun isinirraa kan eegamu ta'a. Manneen hojii mootummaa sadarkaadhaan jiran keessatti hojimaata iftooma qabuu fi logiirraa bilisa ta'e diriirsuudhaan itti qufiinsaan tajaajilamaa keenyaa fi ummata keenyaa dabaluun akkasumas immoo quuqama keenya yeroo kana keessatti agarsiisuun dhimma baay'ee murteessaa ta'a. Ummata nu barsiise, ummata aangoo nutti kenne, ummata mindaas nu kaffalee nu hojjechiisu waan ta'eedhaaf garaa fayyaa ummata kana tajaajiluu, harka qulqulluu ummata kana tajaajiluu, kabajaan ummata kana jaalalaan tajaajiluu fi miidhama isaallee hubatanii tajaajiluun dhimma murteessaa waan ta'uuf hunda keessanirraa kan eegamu ta'a. Muuxannoo fi barnoota keenya bal'isuudhaan itti fayyadama teeknooloojii keenyaas guddisuudhaan humna namaa gahoome fi dorgomaa ta'e uumuudhaan dandeettii raawwachiisummaa keenyaa dabaluudhaan karoora gama hundaan qabanne milkeessuudhaaf harka wal qabannee tokkummaadhaan kan hojjennu ta'a. Xumura irratti dhumni waa tokko xumurri waa tokko jalqabbii waa biraatiif bu'uura ta'a waan ta'eedhaaf hojii itti bobbaatan gaggeessummaa itti bobbaatan ogummaa profeshinii isin barattaniif deemtanii itti bobbaatan hunda keessatti nama maqaa qabu, nama seenaa qabu, nama ashaaraa qabu, nama yaadatamu akka taatan abdii guddaan qabaa. Hundaa ol irra deebi'ee baga gammaddan, baga milkooftan, congratulation jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. keessummaa kabajaa keenya kabajamoo obbo Abdullaa Kimmuluu sadarkaa pireezidaantii taanatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa akkasumas keessummaa kabajaa keenya guyyaa har'aa akkasumas immoo kabajamoo Dr. Biqilaa Hurrisaa walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi kabajamoo Dr. Gammachuu Araarsaa pireezidaantii Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa guddaa galateeffan ergaawwan ajaa'ibaa ergaawwan jajjabduudha hayyoonni keenya kan nu dabarsan harka dhaatinaa galateeffadha. Isin eebbifamtoonni har'aa warra baratee biyya ijaaruu ta'aa adaraa jedhaniiru walitti qabaan boordii keenya isaaniin nu galateeffadha. Isinis waadaa keessan harka rukutaatiin mirkaneessaa. Egaa har'a guyyaa eebbaa keessan dhamaatii bu'aa ba'ii riba dhabuu qo'achuu waan ittiin koppii godhan dhabuu waan ittiin kaardii guuttatan dhabuu kana hunda jira barumsa keessa. Kun hunduu darbee garuu har'a fuula hunda keessanirra ifatu mul'ata. Baga gammaddan irra deebi'uudhaan baga gammaddan. Egaa eebba keessan ifatti yerootti labsinurra geenyee jirra. Qophooftaniittu? Qophooftanii? Shoo qophii keessan mee harka rukutaatiin natti agarsiisaa. Achumaan reejistiraara Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kan ta'an kabajamoo obbo Tafarii Abbayyaa garana nuuf dhufu. Isaaniin kabajaan garana naffeeraa. Isaan immoo kolleejjiiwwan barattoota isaanii akka eebbisiisan
nuuf taasisu of qopheessaa irra deebi'uudhaan baga gammaddan isiniin jenna. Tole, baga gammaddanii. Congratulations. Kabajamoo obbo Abdul Hakim Muluu sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera hawaasummaa fi keessummaa kabajaa guyyaa har'aa kabajamoo Dooktar Biqilaa Hurrisaa walitti qabaa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataaf idilee addunyaa paartii badhaadhinaa kabajamoo obbo Goosaa Tsaggaayee kantiibaa bulchiisa magaalaa Baatu kabajamoo Dooktar Gammachuu Haraarsaa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kabajamoo miseensa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaa abbootii amantaa fi haadholii siiqqee kabajamtoota barattootaa fi maatii barattootaa kabajamtoota barsiisotaa fi maatii barsiisotaa hawaasa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa duraan dursee waamicha keenya kabajaa sagantaa eebbaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa bara 2013 guyyaa har'aa geggeeffamu irratti hirmaachuudhaaf baga nagaan dhuftanii hanaa dhufuun jedha. Inkwaan daanaa maxxaachuu. Welcome. Kanattaan sun yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa bara 1997 sadarkaa kolleejjii irraa kaasee barattoota sadarkaa dippiloomaa leevelii digirii tokkoffaaf digirii lammaffaatiin guyyaa har'aa otoo hin dabalatin barattoota 52,189 eebbisiisee jira. Har'as barattoota digirii tokkoffaaf digirii lammaffaa kolleejjiiwwan 4 fi muummeewwan barnootaa 8 sagantaalee barnoota idilee galgalaa torbee fi fagootiin barattoota waliigalaa 3,490 dhiira 2,300 dhalaa 1,190 barachaa turanii barnoota isaanii milkaa'inaan xumuranii murtee seeneetii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa guyyaa fulbaanaa 5/1994 murteesseen guyyaa har'aa eebbaaf dhiyeessee jira. Haaluma kanaan sagantaa barnootaa digirii tokkoffaatiin barattoota 3,391 dhiira 2,217 dhalaa 1,174 fi digirii lammaffaa barattoota 99 dhiira 83 dhalaa 16 har'a guyyaa har'aa eebbiseera. Haaluma kanaan sagantaa barnoota isaan barachaa turan idilee galgala torbee fi fagootiin akkaataa armaa gadiitti ni ibsa. Digirii tokkoffaa sagantaa idileetiin muummeewwan barnootaa 8 agricultural business and value chain management, accounting and finance, business management and entrepreneurship, economics, government and development management, information technology, management fi lowdhaan barattoota 192 eebbisiiseera. Digirii tokkoffaa sagantaa galgalaatiin muummeewwan barnootaa 5 barattoota 218, digirii tokkoffaa sagantaa torbeetiin muummeewwan barnootaa 5 barattoota 1,549, digirii tokkoffaa sagantaa fagootiin muummeewwan barnootaa 7 barattoota 1,432, digirii lammaffaa sagantaa idilee fi torbeetiin specializationii 4tiin leadership and change management, public finance management, development management fi LLB'dhaan barattoota 99 dhiira 83 dhalaa 16 walumaa galatti barattoota digirii tokkoffaaf digirii lammaffaa 3,490 guyyaa har'aa eebbisiiseera. Irra deebi'uun barattootaaf maatii barattootaa
baga gammaddan congratulation jecha baga gammaddan jecha kanatti aansuutiin itti gaafatamtoota diiniin kolleejii keenya arfan obbo Ibrahim Immi kolleejii diinii finance and management study obbo Taarikuu Gammadaa Dean of College of Development Study obbo Awwal Abbuu Dean of College of Law and Governance fi obbo Shambal Dachaasa College Dean of Science and Technology gara waltajjiis dhufanii barattoota isaanii eebbaaf dhiyeessanii eebbisiisuu kabajaan naafeera. Baga gammaddan, baga gammaddan, baga gammaddan. Congratulations. Kolleejjii Qo'annaa Misoomaa Muummee Ikoonomiksiif Muummee Agribiizines and Value Chain Management eebbifamtoonni guyyaa har'aa teessoo keessanirraa ol kaatu. Baga gammaddan. Congratulations. Congratulations. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa sagantaa idilee, sagantaa galgalaa, sagantaa torbeef sagantaa fagoodhaan barnoota keessan xumurtanii amma eebbifamuuf jirtu jooftaa keessan mirgarraa gara bitaatti naannessaa. Baga gammaddan congratulations እንኳን ደስ አላችሁ Okay, kolleejjii barnoota faayinaansii fi manaajimentii jalatti barattoonni muummee accounting and finance, business management and entrepreneurship, human resource management and leadership, muummee manaajimentiidhaan barnoota keessan digrii tokkoffaa irratti sagantaa idileetiin, sagantaa galgalaatiin, sagantaa torbee fi akkasumas sagantaa fagootiin barnoota keessan hordofaa turtanii teessoo keessanirraa ol ka'a. Baga gammaddan, baga gammaddan. Congratulations, congratulations. Eebbifamuu keessan mirkaneeffachuudhaaf jooftaa yookaan rarraatuu qoobii keessanii mirgarraa gara bitaatti naanneffadha. Eebbifamtanii jirtu. Congratulations, congratulations. Ta'a. Okay, akkasumas kolleejjiidhuma kana jalatti barattoonni digrii lammaffaa specializationii lamaan jechuun sagantaa idileetiin
muummee leadership and change managementiidhaan akkasumas muummee public financial managementiitiin barnoota keessan hordofaa turtan teessoo irraa ol ka'a. Okay. Baga gammaddan, congratulations. Ta. Itti aansuudhaan barattoonni kolleejii seeraa fi bulchiinsaa jalatti waggoota darban barataa turtan kunis barattoonni law waggaa 5 as keessa turtan akkasumas barattoonni governance and development management yeroo tokko teessoo keessan irraa ol nuqaa. Kunis barattoota sagantaa idilee torbee fi fagoo baga gammaddan eebbifamuu keessan mirkaneeffachuudhaaf rarraatuu qophii keessanii mirgarraa gara bitaa naannessaa. Eebbifamtanii jirtu. Congratulations. Itti aansuudhaan barattoonni digirii lammaffaa specializationii LLM in commercial and investment akkasumas development management sadarkaa idilee fi torbee yeroo tokko teessoo irraa ol nuqaa. Baga gammaddan. Congratulations. Eebbifamtanii jirtu. Eebbifamtoonni kolleejjii saayinsii fi teekinooloojii jalatti muummee information teekinooloojiitiin sagantaa galgalaatiin sagantaa idileetiin guyyaa irraa eebbifamtan yeroo tokko teessoo keessan irraa ol nuqaa. Eebbifamuu keessan mirkaneeffachuudhaaf jooftaa yookaan rarraatuu koobii keessanii mirgarraa gara bitaatti naanneffadhaa. Congratulations. Registrara University naannoo Oromiyaa Registrara University naannoo Oromiyaa akkasumas diiniiwwan kolleejjii afranii guddaa galateeffan barattoota baga gammaddan baandii biiftuu Oromiyaa. Barnoota keessanii koroomin kooftanii bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii biyyi isinii boontii abdii guddaadhaani gammachuu dachaadhaan baga gammaddanii biyyi isinii boontii abdii guddaadhaani gammachuu dachaadhaan baga gammaddanii.
በገገመደኒ በገገመደኒ እንኳን ደስ አላችሁ 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 የእውቀት አዲስ መስመር ቀያሾች ብትሆኑ ምኞትን ሆነ ደረሰና ቀኑ ኮርተንባችኋል የአገር ቅርስ ናችሁ እኛም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ኮርተንባችኋል የአገር ቅርስ ናችሁ እኛም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ 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 በገገመደኒ 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 እንኳን ደስ አላችሁ 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 በገገመደኒ 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 እንኳን ደስ አላችሁ 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 በገገመደኒ 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 እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ baga geessan guyyaa irraatan baga milkooftanii baga gammaddan yaa sariyaan bilkarama yaa shafiyaan bilsalama anaajina keessa gamoo wayibsi amte namoon sefa biyenin tulle nooran sano yaa shekana shewsefa bariyadiyo jarakale abajalate nafjalakare sero keessa baasa walgale kaka bakata kiyabare ka ilala daro kalchamsare ilgoona maraafe gatartare jimalle mazora lamakara balelle mazora lamakara wololle mazora lamakara arosa dingena yo abba birsa seta emale uliki yakame shiraku kaila la daro kajamsare ilgoona maraafe gatartare mudo warre ebbifamtan mudo muda nagati Ayyaga kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sirna eebbaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati. Egaa yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa barattoota 3,490 barsiisaa ture eebbisuudhaan kan irratti argamu. Egaa keessumaa immoo sirna eebbaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kan bara kanaa kan adda taasisu immoo barattoota naannolee Somaalee akkasuma naannolee Gambeellaarraa simatee barsiisaa akka turedha. Keessumaa immoo hariiroo obbolummaa naannoon Oromiyaa qabatee jiru cimsuu keessatti illee qooda olaanaa akka qabaatudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa isa kana mirkaneessa guyyaa har'aa egaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa eebbisee keessa barattoota naannoo Gambeellaarraa akkasuma naannoo ስሞትንና ይህንን ጠይቀዋል። eebbisiisee jira. Mee isaan keessaa egaa barattoota naannoo Gambeellaarraa warreen dhufanii barnoota isaanii hordofaa turan isaan waliin turtii taasifna. Egaa ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Baga gammadde. Mee guyyaa har'aa sirni eebbaa kun maal fakkaata? Naannoo Gambeellaarraa dhufte egaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti barachaa turtee jirta. Mee as keessatti egaa faayidaa yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kun isinii taasisaa ture maali jedhame? Eebbi har'aa baay'ee gammachiisa. Gambeellaarraa dhufeen har'aa sitti eebbifamaa jira. Tokkoon koo Gambeellaarraa dhufe waan
gambeela jiruuf Oromiyaan walittiidhaan waltokkummaa keenya obbolummaa keenya cimsuuf Oromiyaan barumsa nu laateera barumsa barannee har'a eebbaaf qaqqabneerra baay'ee namatti tola tokkummaa keenya ibsa. Mee keessumaa egaa naannolee biroorraa Oromiyaa keessa dhufanii yuunivarsiitii keessatti barachuun kun hiikoo akkamii qaba jettameef? Maaliif Oromiyaa keessa waan hedduu jira gambeelas waan hedduu jira waan nuukkee jiru Oromiyaatti barsiisuuf Oromiyaa keessa waan jiru immoo waan adda addaa simannee ilaallee tokkummaa keenya gatii cimsuuf baay'ee gaariidha. Baay'ee sirriimatti nu barsiisanii barumsis gaarii ture Oromiyaanis sirriitti nu simatteera ijoolleen Oromoo baay'ee namatti tolu tokkummaa keenyas baay'ee namatti tola. Mee egaa keessumaa guyyaa har'aa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irraa eebbifamtee jirta kana boodoo akkamiin hawaasa tajaajiluudhaaf qophooftee jirta? Kan eebbifame development fan management mastertiidha. Isaan baradhee biyya koo dhaqee hojjechuudhaan uummata kootiif waan gaarii buusuudhaaf qophaa'een jira. Deemuun bakka gammaddee egaa ammas gara fuulduraattis hojii gaarii akka hojjetu hawaasa akka tajaajiltu abdii qaba. Galatoomis. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sirna eebbaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati kan hordofaa jirtan egaa sirni eebbaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa ammas akkuma itti fufeetti jira nutis guyyaa har'aa egaa barattoota yuunivarsiitii kanatti barachaa turanii barnoota isaanii xumuran miirri isaaniis maal fakkaataa waan jedhu hordofnee isin biraan geenya ammas bakka jirtanitti nu waliin turaa isin jenna nuti. Irtikayona karababato Irtikayona karababato Baradera 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 Toleganadera 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 Isada la mata, yoda la go berkabutu aka, yoda la go garana mate, la والفدا بقاري كملكي هوا هند ات ملكوتن اسناتو ناجراتا والفدا غلطوما Adam guddaa galateeffannaa baandii biiftuu Oromiyaa afaan harka dhaanaa galateeffadhaani. Muuziqaan saayinsii of danda'e qaba. Baandiin biiftuu Oromiyaa immoo saayinsii muuziqaa kana nyaatanii liqimsanii fixanii mi'eessanii qilleensarra oolchanii chaagodhaanaa galateeffadhaani. Ammas irra deebi'uudhaan baga gammaddan isiniin jenna. Ituma jennu sagantaa kana kallattiidhaan OBN sagalee uummataa addunyaadhaaf tamsaasaa jira. OBN'n guddaa galateeffannaa. Egaa OBN afaanota 17 ol biyyattiin qabdu kan biraas ittiin fufanuun jechaa jira. Pan Afrikaanizimiis ni lallisa. OBN guddaa galateeffannaa naa galateeffadhaa kan ofii abbaatu jabeeffata waan ta'eef OBN guddaa galateeffanna. Egaa isin hundi keessan qixa barattanii qixa qo'attanii qixa eebbifataniirtu har'a jechuudha. Kanneen keessaa immoo qabxii olaanaa galmeessisuudhaan kan yuunivarsiitichi beekamtii kennuuf jiru kallattiidhaan sagantaa sanitti kan darbinu ta'a. Koreen badhaasaa addoonaaf qabattu badhaasa kana ni raawwachiifna. Kanarraan kan hafe barattoonni iddoo maddoo keessan nu taa'a. Iddoo maddoo keessan nu taa'a. Ulfaadhaa isiniin jenna. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojiiwwan guguddoo hojjechuudhaaf bara itti aanu mootuu yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa sarpiraayizii qaba. Qophooftanii yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa bara 2014 irraa jalqabee digirii sadaffaadhaan barnoota kennuudhaaf qorannoowwan lamaan qophii barbaachisu hundumaa xumuree jira.
Kanaafuu warri digrii lammataa itti fufaasumaan isiniin jenna warreen kaanis akkasuma karoorfadhaa yuunivarsiitii keenyatti haa barannuun ergaa keenya. Egaa badhaasa kana immoo kan nuuf kennan sartifikeetii beekamtii ragaa waraqaa ragaadhaan kan jalqabnu ta'a. Kana akka nuuf raawwachiisaniif kabajamoo pireezidaantii yuunivarsiitii keenyaa Dr. Gammachuu Araarsaa garanatti naffeera. Isaanuma faana immoo Dr. Muluna Idatoo pireezidaantii taanaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa garana nuuf dhufu. Hamilee hamileedhaan naasi madhaanii yuunivarsiitii kana kan geggeessaa jiran kan kutatanii dhama'aa jiran geggeessitoota yuunivarsiitichaa naaf simadhaa hamileedhaan isaan garana nuuf dhufu. Badhaasa kana immoo akka nuuf kennan kabajamoo Dr. Biqilaa Hurrisaa walitti qabaa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataaf idil addunyaa paartii badhaadhinaa kabaja guddaadhaan naaf simadhaani isaan garana nuuf dhufu. Jalqaba irratti barattoota qabxii olaanaa idileef al-idileerraa qabxii olaanaa fidanii sartifikeetii badhaafaman irraa jalqabna. Dipaartimentii jalqabaa sagantaa idileedhaan jechuudha agricultural business and value chain managementidhaan CGPA 3.91 fiduudhaan sagantaa idileedhaan qabxii olaanaa kan galmeessise Darajjee Toleeraa Mootummaa garana nuuf dhufa. Dipaartimentii kanarraa qabxii 3.82 fiduudhaan sagantaa idileedhaan kan barachaa ture Lammaa Abdiisaa jiru qabxii olaanaa fideera baga gammaddee siin jenna. Departmentii Accounting and Financeidhaan immoo sagantaa idileedhaan Muzammil Dinoo Kadir qabxii 3.94 fiduudhaan Departmentii Accounting and Finance kanarraa sagantaa torbeetiin Girmaa Kabbada Chariyyee garana nuuf dhufa. Departmentii Business Management and Entrepreneurship irraa immoo sagantaa idileedhaan Makonnan Tsaggaayee Riqitaa sagantaa torbeedhaan immoo Abdii Tamesgan Waaqtolaa Economicsiidhaan sagantaa idileedhaan Didhaa Saaraa Boruu sagantaa torbeedhaan Gaaddisaa Urgeessaa Magarsaa sagantaa torbeedhaan Governance and Development Managementidhaan immoo sagantaa idileedhaan Jaldeessaa Tutee Hukaa Governance and Development Management sagantaa fagoodhaan Gazaahin Taamiraat Zawdu Human Resource Management and Leadership idhaan immoo torbeedhaan Tolaa Gosaa Abbebe sagantaa torbeedhaan IT irraa sagantaa idileedhaan Tamaam Makonnan Kidaane sagantaa galgalaatiin immoo Abrahaam Salamoon Admaasuu Managementiidhaan sagantaa idileedhaan Acaaltuu Hirphasaa Mangistuu sagantaa torbeedhaan Faayisaa Taayyee Awaas warreen amma yoonaa waamne digrii jalqabaatiin kan qabxii olaanaa galmeessisanidha. Digrii lammaffaatiin immoo Leadership and Change Management sagantaa idileedhaan Simrat Tamasgan Waggaarii
development management sagantaa idileedhaan Mitikuu Jaalataa Oriyaa public finance management dhaan immoo sagantaa idileedhaan Firdee Qaasim Godaanaa Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa shamarran bifa addaatiin jajjabeessa kanaafuu dubartoota muummee irraa qabxii olaanaa fidanii addatti kan badhaasu ta'a Departmentii Agricultural Business and Value Chain Management regulariidhaan sagantaa idileedhaan Lokoo Dubaa Bobo Accounting and Finance sagantaa idileedhaan Khadijaa Zamadee Balay Business Management and Entrepreneurship dhaan Halima Musa Ali Economics dhaan sagantaa idilee Mardiyaa Abdurrahim Daggu Governance and Development Management dhaan sagantaa idilee Kamila Hussein Ali Human Resource Management and Leadership sagantaa torbeedhaan Matasabiyaa Hawaaz Birhaan IT sagantaa idileedhaan Masarataa Barraa Tasammaa Management sagantaa idileerraa Acaaltuu Irphasaa Mangistuu sagantaa digrii lammaffaa irraa immoo waliigala shamarree sagantaa idilee Leadership and Change Management sagantaa idileedhaan Simrat Tamasgan Waggaarii qabxii 4 fiduudhaan HRG 6 galmeessisuudhaan badhaafamtuu taatee jirti. Kan waraqaa ragaa kanaan xumurreerra kan itti aanu immoo badhaasa meedaaliyaa fi waancaa addaa kan ta'u ta'a. Kanaaf egaa yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota sagantaawwan idilee Hayya daawwattoota keenya sirna eebba barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa sadarkaa digirii tokkoffaa akkasumas digirii lammaffaatiin barsiisaa ture barattoota 3,490 ta'an as galma kana keessatti eebbisiisaati kan jiru barattoonni qabxii guddaa galmeessisan badhaafamaati kan jiranii isaan dura irratti garuu keessummaa kabajaa kan ta'anii fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa asitti argamanii ergaa gurguddaadha kan isaan dabarsanii isaanis keessattuu Oromiyaan Itoophiyaa ni ijaarti kan jennu miira obbolummaatiin yeroo ammaa kana Oromiyaa State University dabalatee akkasumas OBNs naannolee ollaarraa afaanota garaagaraatiin tamsaasuudhaan akkasumas immoo University naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana barattoota naannoo Gaambeellaa fi Somaalee simatee barsiisaatiin ture keessatti guyyaa har'aa isaanis sadarkaa digirii lammaffaatiin eebbifamanii jiru isaan wajjin turtii kan taasisu ta'a. ክቡራን ተመልካቾቻችን ዛሬ የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም በሁለተኛ ዲግሪ ሲያስተማራቸው የቆየውን 3490 ያክል የሚሆኑትን ተማሪዎች በዚህ የምርቃት ስነስርዓታቸው እየተከናወነ ነው ያለውና ከነዚህ መሀል በሁለተኛ ዲግሪ እንዲሁም በማስተርስ ከተመረቁት ውስጥ ከአጎራባች ክልሎች እዚህ የተመረቁ ተማሪዎች አሉ። ነፃ እድልን የትምህርት እድልን በማግኘት ማለት ነው። ከነሱ ጋር ቆይታ ማድረግ ይሆናል። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለህ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ስምህን ማን ልበል? ከየትኛው ዲፓርትመንት ነው የተመረቀው? ከዊች ዊው አባቡ ከዲኤም ዲቨሎፕመንት ማናጀር። ኦኬ፣ በድጋሜ እንኳን ደስ አለህ። እንግዲህ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ለእናንተ ለአጎራባች ክልሎች ነፃ እድል ትምህርት በመስጠት ነው ይሄንን ዲግሪ ማግኘት የቻልከውና እስቲ ስሜትን አጋራኝ። አዎ ኦሮሚያ ክልል በዚህ አጋጣሚ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባል። ምክንያቱም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና የመንግስት ጥምረት ለዛሬ ይህን ያህል ድል በማግኘታችን ለኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ምስጋና ነው የማቀርበው። እንዲሁም የክብር እንግዳው መልእክት ሲያስተላልፉ ኦሮሚያ ኢትዮጵያን ትገነባለች፣ በዚህ መሀል ደግሞ የአጎራባች ክልሎች እዚህ እየተማሩ ነው፣ ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለው ነው ያነሱት። እስቲ ለህዝብ ግንኙነትን ከማጠናከር አንጻር እንዲሁም ደግሞ እናንተ ባላችሁበት በስራ መስክም ስኬታማ እንድትሆኑ ይሄ ምን ያክል እድል ከፈተልን? በጣም ከፍተኛ እድል ነው የሰጠን ለእኛ። በተለይ አሁን እዚህ መመር ላይ ያለነው ተማሪዎች አገኝተናል። አሁን ዲግሪዎች አሉ፣ ቀጣይ በኋላ የሚመረቁ ሰዎች ዲግሪዎች አሉ፣ እኛም ጨርሰናል።
ምናልባት ወደፊት መሆን ያለበት የክልሉ መንግስት የኛው ጋምቤላ ክልል መንግስት እና ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አጎራባች ከመሆናቸው አንጻር በየጊዜው እንደዛ አይነት ነገሮች ህዝብ ለህዝብ የማጠናከር ስራ የመስራት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ በጣም በዚህ አጋጣሚ የበለጠ ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ ለዩኒቨርሲቲ። እንኳን ደስ አለህ። ወደፊት ሀገር ካንተ ምን ትጠብቅ? ለወደፊት ትልቅ ነገር እጠብቃለሁ ለሀገሪቱ። ጀነራሊ ከማናጅመንት ስልጣን ትተን የመጣ ነው ለዚህ ትንሽ ደረጃ እንናገኝ ብለን። ስለዚህ አሁን ችግር የለም ያለው ሁኔታ አሁን ትምህርት ይዘን መገኘት ያለብን። ያለ ትምህርት ሁሉም ነገር ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ ትምህርት መገኘት በዚህ ከፍተኛ ደስታ ይሰማል። እንኳን ደስ አለህ። መልካም እድል እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። ሀየ ዳወቶታ ኬኛ በረቶታ ሰደርካ ገረገራቲን በረቻ ቱረን ኬሳ ኢሳን ኩኒን ናኖሌ ኦላልራ አስ ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያት በርኖታ ሳኒ ወርደፋ ቱረኒ ጉያ ሀርዳ ከን ኤቢፈመኒ አመለ ኬሱማ ብራን ኡፍ ብራ ቀባ ናኖ ሶማሌራ ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያት ጨራ ቢሊሳ አርገቹራን በርኖታ ሳኒ ከገጌሳ ቱረን ኬሳ ኬሱማን ተኮነ ብረት አርገማ እንኳን ደስ አለህ። ስምህ ማን ልበል? ከየትኛው ዲፓርትመንት ነው? አብዱልስ መሐመድ እባላለሁ። ከዲፓርትመንት ኦፍ ፐብሊክ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ነው ማስተርስ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለህ። ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የነጻ እድል ትምህርት ሰጥቶ በስራ መስክ ላይ ያለህ ወደ ትምህርት እንድትመለስ አድርገዋልና እስቲ ስሜቱን አጋራኝ። በጣም ደስ ብሎናል። ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሰጠን እንደውም ኦሮሚያ ፐብሊክ ሰርቪስ ከዛ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሰጠን ትምህርት እድል በጣም ተደሰት ነው። ብብር ቢሆን በጣም ከፍ ውጭ ይጠይቃል ነበረ። አሁን ደግሞ ደስ ብሎናል። ጋቲ ቃል ረኬሳ ዳን አርገና ያስዱፍነ በረቹ ከናፍ ቦሌዋን ከና ኦሮሚያ ራዳ ወጂን ቦሉማ ታና ያስት በረቹ ከናፊ ባኤን ገመነ ዱራኒዩ ማል ጀረኔ ኡመቱ ኩሽ ደኑ ሂደ ኩሽ ራዋን ዱፍነፊ ኦሮሞኒ ሶማሌ ሶቦሎዋኒራ ከራፉ እድል ሰኑ ከናኒ ያስዱፍ ከናፊ ባኤትን ገመነ ራ ባኤትን ገመነ ቶሌ በጋ ገመዴ አፋን ኦሮሞ አንዱ በቴፊ ሞ ባየ ገመዴ ድራ የሮ ማከና ኦቢን አፋን ከሰ ደብለቴ አፋን ኮለ ቶርባ ኦሊን ተምሳሳ ከንጅሩ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ንሌ ናኖሌ ለማንራ ናኖ ከሰ ደብለቴ በረቶታ ሰደርካ ዲግሪ ለመፋቲን ጉያ ራ በርሲሳ ቱረ ከንሲን ኤብሲሳት እንጁ ኩኒታ ኡንሳ ወሊት ዱፌኛ ናኖሌ ረቲ ይባ ከሚ ሙደንዳቴ ካስ ባየ ጀቹን ኦሮሚያ ስቴትን አፋን ሄዱ ደብርሲንሳ ባየ ነው ፈየዳ ፎር ኤግዛምፕል አፋን ሶማሌ ዳኒ ንደገፈና ዋን ወንቶታ ኢትዮጵያ ቢየ ከሰት ኡመሜ ወንቶታ ደዳት ዳን አፋን በበልፈቹን ኡመተ በልፈቹዳ ነመ ዳወቶት ነመ በልዳታ ተቀበሉማ ዮካን ፈነቱማ ባየ ያርገታ ከናፎ ኦቢኤንም ባየ ነው ገመቺሳ አፋን ሄዱ ዳን ከስመት አፋን ሶማሌ ዳን የራማ ሰጋንታ ሄዱ ቀባቴ ዱፉን ሳቲ ባየ ተገመነ ጅሩ ባየ ዋና መገመቺሱ ፉል ዶዛፊስ ኢትፌዳ በበልፈቴ ሴንትሮታ ዱ አርገቴቲ ሶማሌ ክልል ከሰት በበልፈቸው ሶደሜ ባየ ነው ተቶላ ባየ ገመነ ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያ ሞ ሆጂ በሩ ፊ በርሲሱ ከነ ከሰቲ ሌንጂ ኦጉማ ኒ ከና isini samodo hoji irra jirtanu carraa kana kan argattani gara iddoo hojii keessaniitti yoo deebitan hawaasa keessaniif milkaa'inaan hojjechuudhaaf hangam qophiidha turtiin asitti dabarsitan maal fakkaata ture? Baay'een qophoofne barumsa firii arganne akkana barachuu kennaafi deebinee uummata keessa baaneesi waan asii qabanne kana deemnee baranneetuma deemnee amma for example waan faayinaansii wal qabate rakkoo hedduu jira biyya keenya keessatti keessumattuu naannoo Somaaliyaa irratti waan hedduu korrapshin waan adda addaa jira sun deemnee fooyyessuudhaaf baay'een qophoofne jira waraqaan keenya ka qorannoonis achirratti waan hundaa'e faayinaansii fi galiiwwan irratti waan hundaa'e fi baay'ee suni jijjiirama fiduu keenyaa fi baay'een qophoofne jirra. Baga gammadee barootii gaarii si faatu. باي غلطوما ادو ما سنتين لما انت في الصومال تقانتا وحلي فرحدا وفرحدين ومد الصومال كسو قيب غشي دمانتين ولا لها اننا الصومال انت سين فرصدان وهل كان كبرني اد بنو فرحسناي اد بنو فرحسناي ثانك يو هاي دعوتو تكينيا سرني ببرتوتا يونيفرسيتي نانو اوروميا امس كان يتفوفوتا برتوتا قبطي ولا ناغر مسسنيف سرني بيت كمتي بداسا كنا ماجرا درسمت بيتفوتا ولين تراي روغاري ከበደ ቸርዬ ግርማ ከበደ ቸርዬ ደፊ ግርማ ከበደ ቸርዬ በዳፈምቶታን ኤቢፈምቶታን ሀርከርጉታቲ ድንቅሲ ፈዳኒ በገገመደን በገቡ አበይ ከነ ሁንደ ደርቢተን ስምረት ወርቄ ቶኮ አመስ ቀብዳ ኮቱ ገረን ሸመረን ኬሳ ሜዳሊያ ወርቄ ቶኮ ደበለታን ሜዳሊያ ወርቄ ለማ ዋንጫ ቶኮ በዳፈሙዳን ስምረት ተመስገን ወጋሪ ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንት ብየ ቡልቺን ሰበረቴ ኤጋ ዱበርቶታ ብየ ቡልቻን ግዱት ኒ አርጊነ ጀኔ አብዲ ቀምነ ስምረቲን በገገመዴ ስምረት
baga gammaddee guddaa galateeffannaa keessummoota kabajaa keenya gara teessoo isaaniitti naasimadhaa kabajamoo obbo Abdullaa Kimmuruu sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa akkasumas ቆይ ዶክተር ኮታ isnu marraa dhaga'uu wayya ዶክተር ሰርፕራይዝ qabu shamarraniif dubartoota amma badhaafamaniif ta'a maaloo noora irra deebiin baga gammaddaan hundi keessan congratulations እንኳን ደስ አላችሁ dubartoota keenya warra qaxalee ta'an warra top scorers qabxii olaanaa qaban Management keenya mari'atee akkam goonee jajjabeessuu dandeenya dubartoota keenya kana warra biraatiifis fakkeenya warra ta'an jennee hooggansi keenya mari'atee dubartoota digirii tokkoffaadhaan qabxii olaanaa qaban muummee 8 irraayyuu nama tokkoof carraa barnoota maastersii bilisaa akka kenninu dubartoota ammas top scorer ta'an qabxii olaanaa qabanii maastersiidhaaniin eebbifaman muummee 3 irraa dubartoota tokkoof carraa hojii akka kennunuuf nu jooyin godhanii barsiisota akka ta'an yuunivarsiitiin keenya murteessee jira. Congratulations baga gammaddan hundi keessan. Guddaa galateeffannaa Dr. Gammachuu guddaa galateeffannaa. Egaa pireezidaant yuunivarsiitichaa akkuma duratti dhageessan barattootaaf carraa addaa mijeessanii jiru. Kana qofaa miti yuunivarsiitichi egaa kun tajaajila hawaasummaa isa tokkodha. Dirqama lammummaa bahuudhaaf immoo barattoota maatii harka qalleeyyii hedduu barsiisaa jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kanaafis galata guddaa qabdu. Ituma kana jennu egaa guyyaa har'aa keessummaa kabajaa ta'uudhaan kan nu gidduutti argaman kabajamoo obbo Abdullaa Kimmuluu sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa ta'anii fulbaana kana caffee fuulduratti ba'anii kaabinee naannoo Oromiyaa haaraa keessatti muudama argatanii waltajjii kanarrattis nuuf argamaniiru. Carraa hojii gaarii isiniif hawwina gamanumaan waan nu gidduutti argamtaniifis guddaa isinii galateeffannaa. Barattoota jirtu baga jiraattan keessummoota koo kabajaan akka simattanitti kabajaan naa geggeessaa. Baandiin waltajjii irraa itti fufa aan meerii didhaati waltajjii biraa irratti wal argina. Baga gammaddan isiniin jannarra deebi'uudhaan. Hojii baruu fi barsiisuudhaan cinaatti naannolee ollaa wajjin akkasumas immoo yuunivarsiitota biyyoota ollaatti argaman wajjin walitti dhufeenyaan yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kan yeroo ammaa kana hojjechaa jiranii kanarratti mee hangam milkaa'aa jiru kan jedhuuf keessummaan of biraa qaba. Obbo Mulataa Huseen biratti argamu hoogganaa itti aanaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi akkasumas immoo hariiroo dhimma alaatiin itti gaafatamaadha. Bakka gammaddan jalqabu. Bakka hojii gammadee jechuun barbaada. Hayyee mee yuunivarsiitiin keessan naannolee ollaarraa guyyaarraa naannoo lamarraa barattoota eebbisiisee jira. Kanaan dabalatti immoo yuunivarsiitota biyyoota ollaatti argaman waliin illee hariiroo akka uumaa jirtan odeeffannee jira. Kanarratti mee hojiin hojjechaa jirtan maal fakkaata? Hunda dura barattoota guyyaarraa yuunivarsiitii keenyarraa eebbifamanii bakka gammaddan jechuun barbaada. Akkuma kaase yuunivarsiitiin keenya biyya keessaas naannoo keenya qofa otoo hin ta'in naannolee ollaa naannolee akka Somaalee, Gambeellaa fa'arraa simannee barnoota digirii lammaffaa barsiisaa jirra. Inni kun ammoo gabaabumatti kan ibsu Oromoon hammataa ta'uu isaati. Oromoon waan qabu sabaaf sablammoota kaan wajji sheer godhee akka gumaachuu ifatti kan agarsiisne ilaala. Dabalataan ammoo yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa uummata bal'aa kana caalmatti cimsuudhaaf yuunivarsiitota biyya alaa akka biyya Kanaadaarraa, Keeniyaarraa, Indoneeshiyaarraa akkasumas biyyoota Ameerikaarraa walitti cimsinee karaa hariiroo uumuudhaan yuunivarsiitii keenya caalmatti yuunivarsiitii
baha Afrikaa qofa otoo hin ta'in akka Afrikaatti yuunivarsiitii saba guddaa akka ta'u cimnee kan hojjarraa jirru ta'uu isaa agarra. Tole kanaan dabalatatti immoo hojii baruuf barsiisuudhaan cinatti leenjii ogummaa kan yeroo gabaabaa akkasumas yeroo dheeraa kennuun hojii ijoo yuunivarsiitii kanaati. Kanaan mee hangam hojjechaa jirtu hangam milkaa'aa jirtu? Yes, baruu barsiisuu cinattis yuunivarsiitiin keenya tajaajila hawaasaa akkasumas leenjii yeroo gabaabaa yeroo dheeraa fi yeroo giddugaleessaa kennuudhaan seektoroonni naannoo Oromiyaa keessa jiran humna isaanii akka ga'umsanii gaafii guddaa uummanni yeroo ammaa kaasu kanaaf deebii atattamaa achumatti akka kennaniif cimnee kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Gabaabumatti yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kutaa Oromiyaa qofa otoo hin ta'in guutuu biyyaa fi akka sadarkaa Afrikaatti ol ba'uufis bara haaraa 2014 kana hojiin guddaan kan hojjetame ta'uu isaati. Bara kana keessattis waan guddaa hojjenna jedhee abdii guddaa qaba. Waaqni nu gargaara. Baay'ee galatooma. Hayyee daawwattoota keenyaas illee barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati kan isin daawwachiisaatiin jiru. Barattoota qabxii olaanaa fidanii badhaafaman keessaa immoo dubartii tokko qabadhee firaashii wajjin turtii kan taasisu ta'a. Baga gammadde maqaa kee jedha. Baga gammadde maqaan kee Alimee Nabii jedhama. Dipaartimentii Ikoonomiksii irraa guyyaa addaa guyyaa gammachuu dadhabbii waggaa dheeraa waggaa afurii ittiin arganne hundinuu baga gammadde jedha. Carraa kanaan hiriyoonni biyya hundinuu baga gammaddanii baga gammaddee kana gammachuu biyya ibsachuun barbaada akkasumas hiriyoonni biyyaa fi hiriyoonni biyya hundinuu baga gammadde. Baga gammadde bara hojii gaarii galatoon. Hayyee daawwattoota keenya tamsaasni keenya kallattii ammas akkuma itti fufeetti jira. Guyyaa har'aa barattoota naannoleerraa akkasumas yuunivarsiitii kana idilee fi al-idileedhaan barsiisaa ture 3,409 barsiisee eebbisiisee keessaa dubartoota qabxii olaanaa galmeessisaniif beekamtiin badhaasni kennamee jira. Kanaan dabalatatti immoo digirii lammaffaa isaanii carraa bilisaatiin akka barataniif yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa haala mijeesseefii jira. Isaan keessaa dubartiin tokko na biratti argamti. Maqaa keenya jedhu maalirraa eebbifamte? Tole, har'a geeba argattee si argee akkasumas warqee lama situ fudhate hojiirra odoo jirtu haadhummaan jira dubartummaan jira kana hunda wal simsiiftee mee akkamitti milkoofte? Milkaa'ina koof waaqa na gargaareera. Haadhi harmee koos adde Bal'atu Abbabee obboloonni koos maatii koo hundaayyuu na gargaaraniiru. Abbaa koos jechuun haamilee gaarii naaf kennaa ture. Baay'ee gammaddeera baay'ee. Tole, dubartoota birootiif dhaamsi ati qabdu maalidha? Fuulduraaf immoo ogummaa kanaan iddoo hojii keetiin haala kamiin hawaasa kee tajaajiluudhaaf qophooftee jirtu? Dubartoonniif kan jedhuun barbaadu inni cimanii akka hojjetanii fi chaaleenjii adda addaas qabsaa'anii wanta homaayyuu sodaatiin gara fuulduraatti ceenuu akka qabanitti. Bara hojii gaarii baga gammadde. Hayyee daawwattoota keenyaas ni eegu barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa digirii jalqabaa akkasumas digirii lammaffaatiin barsiisaa ture kan hanga ammaatti isin daawwachiisaatiin turre hojiiwwan baruu fi barsiisuu yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa geessu cinaatti immoo keessattuu kenniinsa leenjii ogummaa fi beekumsa hojii wal qabatee hojjetaan naannoo Oromiyaa keessatti argamu beekumsaan ogummaadhaan akka qaramee hawaasa tajaajiluuf bal'inaan kan hojjechaatiin jiru. Keessummoonni kabajaa guyyaa har'aa sirna kanarratti argaman keessaa obbo Abdullaahi Buluu sadarkaa ijaanaa pirezidaantiitti hoogganaa qindeessaa kilaastara hawaasummaa fi isaanillee asitti argamanii ergaa dabarsanii jiru. Keessattuu barattoonni guyyaa har'aa eebbifaman kunniin iddoo hojii isaaniitti seenaa akka hojjetan ashaaraa akka kaatanii fi hawaasa isaanii garaa qulqulluudhaan ogummaa isaaniitiif akka tajaajilan ergaan isaan dabarsanii keessummaan biraa walitti qabaa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaati. Isaanis jalqaba irratti maatii fi akkasumas eebbifamtootaan baga gammaddan erga jedhaniin boodatti yeroo ammaa kana Oromiyaan Itoophiyaa ijaaraa jirti. Kana yoo jennu immoo naannolee ollaa wajjiniin tokko ta'uudhaan hojjetamaatiin jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kanaaf fakkeenya guddaadha jechuudhaan kan isaan kaasanii barattootaafis ergaa guddaadha kan isaan dabarsanii jiran guyyaa har'aa sirna eebba barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa sababeeffachuun egaa keessummoonni sadarkaa federaalaa sadarkaa naannoo irraa argamanis egaa ergaa guddaa isaan dabarsan keessumaa eebbifamtoonni asii eebbifamanii bahan egaa hawaasa isaanii itti gaafatamummaa
miira aantummaa guddaa qabuudhaan hawaasa isaanii akka isaan tajaajilanidha. Keessumaa egaa barattoonni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa eebbifaman mataan isaanii egaa jalqaba waggaa irratti baatii fulbaanaa keessa eebbifamumti mataan isaanii illee adda isaan seenaa addaati seena qabeessa waan ta'eedhaaf egaa imaanaa guddaadhaan hawaasa isaanii akka isaan tajaajilanis egaa keessummoonni kun guyyaa har'aa sirna eebba barattoota yuunivarsiitii kanarratti ergaa guddaadha kan isaan dabarsan. Egaa akka walii galaatti egaa kenniinsa barnootaan cinaatti yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojiiwwan qo'annoof qorannoodhaanis hojii gurguddaa hojjechaa akka jirudha. Egaa keessumaa qorannoowwan rakkoo hawaas dinagdee adda baasuudhaan qorannoowwan gara 107 ta'an Qiddist adda baasee qorannoo kanaadhaaf immoo furmaan isaa maal waan jedhu furmaata waliin akeekuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaaf illee egaa akka dabarsee jirudha. Manneewwan hojii mootummaa keessatti rakkooleewwan garaagaraa adda baasuudhaan rakkooleewwan sanaaf immoo furmaan isaa maal waan jedhuudhaaf illee hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Egaa fuuldurattis qorannoo isaa kan itti fufuu akka ta'edha kan kaafamee jiru. Immoo tajaajila gorsaa gama leenjitiin cinaatti jechuudha. Dhaabbileewwan federaalatti argaman sadarkaa naannootti argaman waldaalee hojii gamtaa naannoo Oromiyaa keessatti argamanii fi keessattuu qonnaan bulaatti dhiyeenyatti argaman irratti leenjii gorsaatis ni kenna. Kan dabalatatti garuu gama hojii tajaajila hawaasummaatiin hojiiwwan babal'aadha kan hojjetu. Yeroo ammaa kanatti daa'imman harka qalleeyyii ta'anii fi maatiin qabne 50 ol bilisaan kan inni barsiisaatiin jiru. Isaan keessaa barattoonni lama dhaabbilee barnoota olaanoottis guddatanii yeroo ammaa kana barnoota isaanii kan hordofaa jiranidha. Walumaa galatti immoo hojiiwwan hanga ammaatti hojjechaa jiru kana naannoo Oromiyaa qofatti hin hambifne naannolee ollaatti dabarsee jira. Kana dabalatatti immoo biyyoota ollaattis keessattuu michuu gaarii Itoophiyaa biyyoota ta'an kanneen akka Keeniyaa, Yugaandaa fi Keniyaa keessatti yuunivarsiitii Jomo Keniyaataa waliin walitti dhufeenya uumuudhaan hariiroon hawaasaa akka cimu akkasumas immoo hojiiwwan asitti hojjetaman kun akka gaafa Afrikaatti achi ce'anii fi ilaalcha Afrikaanizimii illee kan leellisu ta'uusaa wajjin wal qabatee bal'inaan kan inni irratti hojjechaatiin jiru. Kanaafis immoo hanga ammaatti sadarkaa idil addunyaatti illee beekamtiiwwan garaagaraa argachuu danda'ee jira. Paaris, Waashingtan, Firaansitti bara 2014 akka faranjootaatirraa jalqabee hojiiwwan keessattuu gama hawaasummaatiin hojjetu tajaajila qorannoo, tajaajila gorsaa akkasumas immoo hojii baruu fi barsiisuutiin hojiiwwan fakkeenyummaa qabu hojjeteen badhaafamullee danda'ee jira. Argatee jirudha. Egaa hojiiwwan gurguddaa hojjechaa akka jirudha hundeeffama isaarraa kaasee haga har'aatti jechaadha. Egaa keessumaa paablik sarvantii gidduu galeessa godhachuudhaan yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kun egaa sadarkaa TVT sadarkaa teeknikaaf ogummaadhaan sadarkaa digirii tokkoffaa digirii lammaffaadhaan barattoota gara 60 ol eebbisiisee akka jirudha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo barattoota sadarkaa digirii tokkoffaa sadarkaa digirii lammaffaadhaan barattoota gara 3,490 eebbisiisee akka jirudha. Egaa kana keessatti immoo sadarkaa digirii tokkoffaadhaan gara barattoota 3,391 akka ta'e digirii lammaffaadhaan immoo barattoota 99 isaan keessaa egaa barattoonni dubaraa 16 barnoota isaanii hordofuudhaan guyyaa har'aa sadarkaa maastersiidhaan warreen eebbifamanidha. Akka walii galaatti egaa imaanaa guddaa isaanitti kenname kana fudhatanii ogummaa beekumsa iddoo kana argatanii hawaasa isaanii akka isaan tajaajilan kan isaan kaasan. Eeyyeen daawwattoota keenya nuti asitti argamuudhaan Oromiyaa Broadcasting Network tamsaasa kallattiitiin sirna eebba barattoota kana hanga ammaatti isin daawwachiisaa turree jirra. Qiddist Balaayinee fi Margaa Cimdeessaa odeeffannoowwan as jiran ogeeyyii teeknikaa istiidiyoo yeroo keenya magaalaa Baatuu Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti argamuudhaan isin biraan gahaatiin turre. Asumatti kan goolabnu ta'a. Guyyaan kun guyyaa nagaa isiniif haa ta'u. Qophiileen OBN irraa isin bira gahanitti fufuu yeroo gaarii isiniif haa ta'u.